keessanii bakka jirtan hundatti nageenyi keenya kabajaaf kan jaalalaa kan gammachuu isin haa qaqqabu jecha asumaan har'a waa'ee barnootaa qubee afaan Oromoo seeraan barreessuu fi barreessuu dadhabuu fi seeraan qubeessuu fi qubeessuu dadhabuu irrattidha kan nuti barnoota qabnu. Barnoota kana keessatti hundi keessan dirqama namoonni agartan sheer firoo laayik gochuu dandeessu. Karaa toora yuutuubii koo garee koo tuu kan jedhu seentanii laayikii fi sheerii fi foloo gochuu dandeessu. Haa ta'u malee sabni Oromoo baay'inaan dubbattoota naannoo haga miliyoona 60 ol baay'ee siqee jira. Garuu dubbattoota haa ta'u malee parsantii dhibba keessaa naannoo harki 45 qubee afaan Oromoo seeraan qubeessuu hin danda'an guutumaan guutuudha. Kanumaafuu asumaan qubee afaan Oromoo qubeessuu fi qubeessuu dhabuu qubee dubbifamaa jabaatuuf qubee dubbachiiftuu jabaatu irratti isiniin dubbadha. Haa ta'u malee fakkeenyaaf qubee afaan Oromoo abbabaa jechi jedhu abbabaa a kun qubee sirriidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni baay'een ababa jedhanii barreessu jechuudha. Ababaa jechuun qubee sirrii miti. Kun amma fakkeenyaa guutumaan guutuu haaqameera jechuudha. Fakkeenya lammaffaa tolasaa jechuun dhumarratti qubee dubbachiiftuun jabaateera sirriidha. A kun hamma tolasaan sirriidha. Asitti immoo tolasaa sirrii miti. Namoonni baay'een sooshaal miidiyaa irratti ni barreessantu ni jiru jechuudha. Haa ta'u malee gara sadaffaatti waan darbu abdiisaa kan jedhu kuni kunaan qubee sirriidha jechuudha. Warri raayitii yookaan immoo irratti har'aman kun qubee sirriidha. Fakkeenyaaf warri sirrii hin taane gara moggaa asitti ababa tolasaa abdiisaa kan jedhamanii jechuudha. Isaan kun guutumaan guutuu sirrii miti. Garuu qubeen sirrii qubee jalqaba irratti barreeffamudha. Inni lammaffaa Oromummaa ila seeraan barreeffamu ila daawwattoota kiyya hordofaa seeraan Oromummaa qubee jabaa fi qubee laafaa jechuudha. Fakkeenya namoonni kaan ila kuni sirriidha. Ila warri kaan akkatti barreessan ilaalkite Oromummaa kun guutumaan guutuutti sirrii miti kun lamaan. Qubeen sirriin Oromummaa achi keessaa maatu jabaataa jechuudha. Fakkeenyi biraatti yoo isinii ce'u lammummaa kan jedhu kuni jecha seeraan barreeffamedha jechuudha. Kun asitti fakkeenya namoonni baay'een namoonni baay'een akkasitti barreessan ni jiru. Kanaafuu warreen akka kanaa keessaa kun guutumaan guutuutti sirrii miti. Garuu kun guutumaan guutuutti sirriidha. Inni tokkoffaarra jiru jechuudha. Fakkeenyaaf karaa biraatti yoon siif ce'u jechoota kana keessaa jechi baay'ee namoonni dogoggoran xuxxattee kan jedhu fakkeenyaaf haa ilaallu walumaan jechuudha. Xuxxattee kan jedhan kun baay'ee isaanii seeraan hin qubeessan. Kanarratti hordoftoota kiyya waan seeraan ilaaluu qabdan jechuudha. Ilaa qubee kana ilaali xaan bakka meeqatti jabaate? Bakka lamatti. Taan bakka tokkotti jabaateera. Argitee dubbachiiftuun bakka meeqatti jabaate? Bakka lama, bakka sadii. Dubbifamaan bakka meeqatti jabaate? Bakka lama. Isaan kun jabaataniiru jechuudha. Bakka dubbifamaan bakka sadiitti jabaate jechuudha. Amma fakkeenyaaf namoonni kaan tee sirrii miti kun tee kuni sirrii miti. Namoonni baay'een dogoggora akkasirraa of eeguu qabu jechuudha. Kanaaf kun sirrii miti guutumaan guutuutti jechuudha. Inni itti aanu baay'ee kan isin gammachiisu keessaa inni ijoon isaa kanarratti akka xiyyeeffatanii fi bakka jirtan hundatti akka namoota ishee guutanii akka wal barsiistan. Inni nani gorsa cimaa isiniif qabu garuu gaafa toora yuutuubii yookaan sooshaal miidiyaa kan biraan seentanii waa'ee qubee afaan Oromoo namoonni baay'ee toora feesbuukii, tiiktookii, barreeffama garaagaraa, instaagiraamii, tiwiitarii, teelegiraamii namoonni barreessitan qubee guutuu kan hin barreessan ni jirtu sirriidha. Haa ta'u malee qubee afaan Oromoo seeraan qubeessuu irratti
hundi keessan seeraan akka qopheessitaniif abdii qaba. Har'aaf barumsa hin qabu xumuree sagantaa itti aanuuf nagaa.